Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota TikTok ko hundumti keessan nagaadha. Namoonni viidiyoo kana argaa jirtan alaraa keessan karaa bitiin isiniin kadhadha. Koppii linkii share gochuudhaan namoota hundumaa bira akka viidiyoon kun qaqqabu isiniin gaafadha jechuudha. Haa ta'u malee isa duraaf isa jalqabaa haalli fayyaa obboleessa keenya Abdirraggaasaa guyyaa guyyaatti jijjiirama hanga ta'e tokko nutti argisiisaa jira. Alhamdulillah. Rabbi faagalatu haala gaarii jiraachuudha. Haa ta'u malee guyyaa borii jechuunis roobii borii jechuudha. Operaasyoonii yookaan immoo opereeshinii wanta qabuu fi du'aayii akka gootan kana qofaallee immoo otoo hin taane yeroo dhiyoo keessatti immoo saarjeriidhaaf gara biyya bakkeetti imaluudhaaf piroosesiin eegalamaa wanta jiruu fi namoonni hanga har'aatti deeggarsa gochaa jirtan gamanumaan isin galateeffachaa hanga ammaa yookaan immoo gara fuulduraatti illee deeggarsi gara biyya bakkeetti imalamuuf yookaan immoo saarjerii biyya Turkiitti godhamu kanaaf deeggarsi waan barbaachisuuf namoonni hundumtuu deeggarsa keessan tumsa keessan jabaattanii akka itti fuftanii obboleessa keenya yaallee yookaan immoo wallaan inni fayyifannu kabajaanan isin gaafadha. Akkaawuntii armaan gadii kana argitan kana irratti tumsa obboleessa keenyaaf akka taasiftanii kabajaan isin gaafadheen jira. Akkasuma illee guyyaa borii jechuudha. Namoonni isa gaafachuudhaaf dhuftan bor kutaa opereeshinii wanta jiruuf abdii argachuu waan hin dandeenyeef akka dhuftanii yookaan immoo dadhabdanii hin deebine tiraanispoortii baastanii biyya fagoorraa namoonni dhuftanii akkasumaan akka dhuftanii hin joorree fi gamanumaan illee isin beeksisuu barbaanna jechuudha. Borii fi iftaan kutaa opereeshinii keessatti wanta argamuu fi guyyaa lama yookaan guyyaa sadii borii dhuftanii akka dubbistan gamanumaan isin beeksisnaanii galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waa'ee obboleessa keenya Abdirraggaasaadha. Gabaabsee yoo isinii hime Abdirraggaasaadha. Haala fayyaa duraan irra jirurraa yoo wal tilmaamne haala bareedaa irra argama. Haa ta'u malee namni amma dhaqee ijaan isa argullee baay'ee hirrifata, bo'uus danda'a, miira keessa galuu danda'a namni amma dhaqee ijaan laalu. Garuu ammoo namni gaafa duraa isa dhaqee ijaan isa ilaalee fi argee haala san hubatee hin gammada. Alhamdulillahi jedha jechuudha. Alhamdulillah jedha. Maaliif gaafa duraa mucaan kun fakkii dhalamaan qabu ture. Akkuma raqa horii du'ee darbanii daandii gubbatti bokokee harkaa miilli mataan fuulli iita'utti iita'ee ture. Gaafa jalqabaa hafuura isaa baafatee deebisuu hin danda'u, amma hafuura ofii isaatii baafatee deebisa. Gaafa jalqabaa kilaasii yookaan kutaa ICU yookaan sadarkaa namni gaafa dhibame sadarkaa dhumarratti hin du'aaf hin du'uun gaafa shakkii guddaa keessa seenuu fi gaafa nam tokko of to'achuu hin dandeenyee fi gaafa sadarkaa akhiraa gubbaa gaafa dhaqabu kilaasii san galchan. Kilaasii san galchanii guyyaa 3-4 yoo du'es yoo hafes jedhanii wal'aanaa turanii alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin ni hambisee rabbiin ruuhii isaa oolchee gaafa guyyaa 3-4 haalli fayyaa isaa tartiiba deebi'ee oksijinii irraa baafamee inni illee of beekee gurrinis xiqqoo ijjinis xiqqoo arguu jalqabu fi dhagahuu eegalu kilaasii ICU baasanii kilaasii namnummaan dhibame bakka gulukoosii fi wantoonni adda addaatti namatti kaa'amee wal'aanamu algaa noormaalii itti galchanii jechuun fuulli bokokaa turee fi iitaa ture sun jijjiiramee fuulli isaa akka iitaan qannase booda gurraacha'ee ture. Gurraachuun sunillee laaxamee amma adii ta'ee jira, adii qulqulluu ta'ee jira. Gogaan isaa kun ammoo hin margaa fi yaadni jedhullee jira. Haala adda addaatiin wal'aanamaa jira. Amma haasa'uus hin danda'a, namas hin beekaa. Miidhaan guddaan fuula kanaa fi morma kanaa fi mataa waan ta'eef miilaanillee xiqqoosii sosocho'uun jalqaba. Dhugaa yoo isin hime abdiin guyyaa 3 guyyaa 4 of hin beeku, shintibeetii hin beeku, fincaan hin beeku, maalii hin beeku, nama turraa wanta sadarkaa kanatti nama of wallaale. Sanii fi amma akka duraarra yoo laalle bareedaadha. Baay'ee gaariidha. Du'aayee godhaa fi rabbi khayrii haa godhu. Waan achirraa fi ammoo
deeggarsi hawaasni illee godhaafii jiruu fi godhaafii turullee maashaallah baay'ee gaariidha. Ammallee itti fufuu qaba deeggarsiin. Deeggarsa marsaa itti aanu ilaalleet hagam argannee hagamtu nu hanqata jennee ilaalleet haala mijeessinee ka dhufisa inshaallah. Hawaasni keenya akkasii qubannu qabaadhaadha. Inni biraa immoo waa'ee wal'aansa isaatiif biyya alaallee yoo ta'e jennee waadaa gallee irra garuu manni haakimaa biyya alaa deemaa wal'aanamuu qaba jedhee riifariin barraa'ee hin jiru. Hanga ammaatti deemaa jedhamee wanni barraa'ee hin jiru. Garuu ammoo haalli fayyaa isaa kun biyya keessatti wal'aanamee hin wayyaa'u yoo ta'e aga biyya alaatti illee deemnee wal'aanuuf yaalchisuudhaaf waadaa gallee jirra. Inshaallah hawaasni keenya akkuma kaleessa waan nuti jennee godhaa turtan bifuma kana itti fufaadha. Inni biraa immoo abdiin fayya jedhamee amma ajandaan kaleessaa dheengaddaa oofamaa jiru tokko illee jira. Fayyee alhamdulillah jedhamee wanti olii gadi raafamaa illee jira. Warra amma seentan arrayyaan fooda godha. Intisaarii yoo barbaadan fooda tolchaa barbaadan dhiisa mirga keessa. Garuu arrayyaan namni sagalee kiyya kana dhagahaa jirta hundumti kan kee arrayyaaniin fooda tolchi. Meeqaatan fooda gooteertaa kun si fayyada malee sin miidhu. Dhaabbata gurgurtaa dhaabbata guddaa Oromoon qabdu keessaa isa tokko. Sanii fi intisaarillee lolaa jirtu waan ta'eef fooda godhaas achumaan calmeedhaan rabbi biraa argattaniisin fayyaa taatanii harka keessan fayyaa argatu. Abdiin fayyee jira, abdiin nagaa qabaa, maalidha warri jedhanis jira. Rabbi fayyaa haa godhu, rabbi akka isaanii dhugaa haa taasisu. Laakiin fayyee mana yaalaatti waan bahee waan galeen qabu gara mana isaatti. Hanga ammaatti mana yaalaa keessa ciisaa jira. Akka rabbiin achi fayyaadhaan isa baasu du'aa gootanii jechuun dhumti keessanuu odeeffannoon jiru gabaabaan kanumaa. Mucayyoon waan kana raawwatte immoo mana hidhaa jirti. Seera harka jirti. Seera laalaa jira. Seera gaafataa jira. Sana immoo warra seeraatti dhiifnaa. Kana gaafiin addaa yoo jiraate koomentiinis gaazexeessis gaafachuu dandeessanii. Yoo hin jiraanne immoo arrayyaan akkuma amma isin jedhanii fooloo gootanii jechuun yookaan ammoo wanti wal amannee gaafii keessan deebisuuf hin jiru. Awwaa isin nan jettaniif waa isin barbaaddan waggaa fudhanii wal raawwachaan har'a gahe. Har'a isin yoo an fooloo isin gaafa isin diddan ammoo takkaan dinnellee kijibuun haraami yoo isin diddan ammoo nadhagaa mala. Anillee akka feemessa tokkotti inshaallah gaafa feemessi ta'eefaa akka feemessa tokkotti yoo isin ajajni koo guutame tasa gammada. Akkanamaan Ustaz ibnuun tokko ergatee ture ammaan tana. Ibnuun miti. Maa ergattu Ustaz ibnuun? Sanii fi akka nama miidiyaa gubbaa sochoo tokko tanillee yoo waan tokko isin ajajinaa gootan arguu barbaada. Wallaahi. Saniifuu amma arrayyaanii warri amma dhuftan fooloo godhaa. Namni fooloo gootan lakkoofsa tokko barreessaa. Nama lakkoofsa tokko barreesse hundi keessan fooloo tolchaa. إيش انتصار السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قافي يادا دعائي مال قبدا يا ما يقول يا درا نتنفس أكرم هارات سودات شويقلي تنفسا هذا سن تنفستو في أستاذ ابن نمو وانقول أن إخوان جسانتي أستاذ السلام عليكم. أي درة تقفوا قرت الأستاذ من أنجدت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولار رنجرو دبدبر رنجرو كركري رنجرو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واتوقع من نكون اللي من نقاط إيرا أكاسس إنه بتنجي شوية. أوكي ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. قال سمعتي الفاد ويومي ربي نمري سالي رسول ربي بركة لسي تاقدو آمين كان بيسانا guyyaa kudhanii fan onlaayinii irraa baddeetiin hin ture gaafa tokko abjuu keessatti isaa fayyatiin kuwaasii wajjin taphadhu arge haqiiqatan. Wallahi achi booda sammootiyyuu gaafan deebiitiin hin jedhu
Viidiyoo kan kee tokko tokko gaafan argu nagama qaba jechuu isaati. Hajii kan ani isa argeetiin hin jedhu rabbiin ammas haa fayyisu. Inshaallah inuma fayya. Wanti hundiyyuu qadara waan ta'eef wanti godhamu yoo jiraate irra guddaa du'aa'ii kadhatuudhaaf kan nama fayyisu rabbii keenya wanti kun qadara waan ta'eef jechuudha. Haqiqatan atis wallahi jazakumullahu khairan rabbiin jazaa keessiif haa deebi'u. Umrii dheeradhu hamas irra haa qabuutinini. Wallahi waan jedhu hin qabu. Zamoona kana waan nama shashaagalu jiru onlaayinii kanarratti argu jirtu ijoollee baalagee tokko tokko wanta akkasiisanii sababa wanti kun afamootuyyuu namni shashaagalameef atis iddoo sana nama yaadachiisiitiin wanta islaamotuyyuu godhamuudhaayii qabu akka godhamu akkanumatti itti fufi jabaadhuun sin jedha. Afwan. نعم سجلنا للأستاذ كأستاذ ابنه كأدامة كتما كنما نعم سجلنا لين شكرا شيء وارنا مشاكل جولة إن ربي هكابو جولة سوارنا مشاكل إلا لنا خلاص اللي بينا شيري سينقولنا كوبيلين كيسينقولنا تابتابي سينقولنا إسن إيسان مديمة سافين أمن مسلمة يرو صلاة ونمي لغوفين نموتو غافا كيد عبتون ofiisaatti qaxxalattee waan dhaabatuufi saffiin nama salaatuu bareedaa jechuudha. Maaliif tokko tokkodhaan yoo hunduu fi qaxxalee dhaabbata. Yoo itti qaxxalattee inni dhaabanne baalagee fi moshlaaqaan bakka dhaabbattuu fi waan gootuuf waan jettuu bakka itti afaan bantuu dhabdee jechuudha. Kanaafuu irraa fagaadha jechuun dhaamsa kiyya. Warri arrayyaan hagammaa fooloo ngoonee fooloo tolchaadha. Harka keessan barakaa fayyaa ta'u arrayyaan dhaabbata guddaa fi dhaabbata nama keenyaa online marketii yeroo ammaa gabaa ammayyeessee meeshaalee adda addaa keessattuu ramadaanaaf waan baay'ee hawaasaaf dhiyeessee galataa fi akkasuma dhageettii guddaa jaalala guddaa hawaasa biratti argatee kana qofaas miti waggaa 7-8 oliif amanamummaadhaan biyya alaa fi biyya keessaatiin gabaa gara onlineetiin hawaasa tajaajilaa kan jirudha. Wanni kun akkasiin fayyaduuf isinitti malee asirraa aballii argadhati miti dhugaadha. 150 bara dabre kana naaf hin turan. Akkasuma Iddoo gongorre kudha shan isin kennu. 100 Kudhuma shan isin. 150 naa kennee turan akka badhaasaatti. Yaa wanni bira hafullee ni jira. Maayikii wayitii biiroo isaaniitti gadheen ilaabaddeen maayikii san qofa kanaa bitanii karaa onlaayiniitiin dhalabachuu barbaada. Inti saar maal? Ma. Tanaffastee? Tafshaloo. Isin bitoo barbaadanii? Kuma tokko galchisiisa. Gasti kanarraan kuma tokko yoo galchisiista. Akka kana dura herree keessa jiru. Maayikii finnee galgala gasti kanarra bu'uun. Dhageetaan inti saar waan jedhan. Gasti kanarratti 224 jira kan akka zeerootti qabannee. Dhageetaan amma 224 yoo geessan. Amma. Galgala finnee gasti kanarraa agarsiifnu maayikii. Amma. Dhageeffadha. Dhageeffadha waa tokko walii agallu. Isaaniin jedhaartanii mire? Lakki isiniin jedhe. Ishee. Bakka isitti balleessatanii sila akkuma keessan akka duraa taataniiti asumarratti illee guutaasu jettanii xiqqoo wannaadha. Hin cakkantani. Gaafa kanaan godhaa jennu nuti wayii hisaaba keessa gallee godhaa turre. Akkanuma godhaa turre mi. Duraan raafatan qabdanii laayibiin kun qalbii nama gogsaa jirana. Naa kafaltee isintu bara herreega eegale. Sanin goone amma akkanumatti bitaa hidhe malee ani. Wanni gootanii. Kumaata 150 naa kennanii wanni biraa hafuun jira biirootti maayikii kaayee hingatee nagalaa badee maayikii isa qofa biiroo isaaniitti badee lakki naa xalabaa birree kiyyaan illee yoo ta'e inta saruu naa biddi irraa naa fudhattanii inta saruu naa kafalti maayikii isa qofa wanda ilaati maaliif amma beeta namni aadaa amma maayikiin kun meeqa jedhee manni bituu danda'amu yoo isin as xaqaayatan kanaafuu amma kanarratti 1,000 galchinu isin dhiisa amma karaa gabaabaa. Gatii keessaa baanattanii? Gatii keessaa baanee fooloora 1,000 kanarratti 800 wayii ni finna. Nu dhiisaati hojiitti adeemnu hirriba duraan gachisaa jiru dhiifnee haa kaanu kalaas. Inta saara maal jettan? Dubbiin asirraa hoogaa.
Dubbichaa sirreessinu maashaallah jenneerra. Aayidar sagaleen isaa chaayinaa ta'ee Jarmanitti dhageessisa waan ta'eef ana kan sagalee xiqqaa. Ammas immoo yeroo hundina shiidaa jedhee na rakkisaa oola waan ta'eef maayikiin sun anaaf haa dhufu. Amma fooloo kuma tokko maayikii situ fudhataa fi anaaf fudhataa san hin laalla rakkoon qabutti amma fooloo kuma tokko hin galchina moo hin galchinu? Hin galchina sirriitti malee. Ibnu maal jettan? Muttafaqun aadaa keessa badaniiru isaan. Keessa mallattanii? Warri koomentiidhaa maal jettan? Sheer gootanii amma addunyaa waliin geessanii amma fooloo kuma tokko goonu.